ስለተለያየ ነው እሱ ቺት አርጎብኝ ነው እንጂ ምንም ነገር አርገን አይደለም የተለያየ ነው ቺት ሲያረግብኝ በቃ አልፈልግም ብሬክ አፕ እናርግ ስለው ወይን ደግሞ ለህዝቡ ፕሮሞሽን ነው ምንም ነገር የለንም እኔና እሱ ብዬ ልናገር ነው ስለው ለምን እንደዛ ትናገሪያለሽ በሚል በሃይማኖት ጉዳይ ከናንተ ጋር ሊያጣላኝ መጣ ማለት ነው ሶ እኔ በጣም ነው ሞዳ እጅጋምና ዱሮ ቦሲ እኔ ገሩ ረብ ይረደዩስ ሲንራቅ ይረደዩሰቹ ነካ እንጫ ከናትቹ ደዩስ ዋንኒ ያሰ እርግተንትም ሸንሙ ዋን ሸና ሶፍት ላላጋማ utuma waytiu jalqabarra kan dhufe boy isa akkanama miidhame sila kan fayyadamaa ture isadha kan waan baay'ee isheetti fayyadamaa ture isadha maallaqaanis taanaan waan fedha isaa irratti dalagaa kan ture isadha jechuudha garummaa kan jalqabarra miidiyaarra ba'ee akkana odeessummoo isa sanuu akka mucattiin akka waantiyyaan seef taatutti miti kan odeesse interviewun isaa keessa yoo dhaggeeffatanii dubbii qabaa jechuudha nagaan siniifaa tokko bajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u egaa wantiyaani maal akka jette jalqabarraa keessanitti jechuudha chiitii narratti godhee narratti deemee kanaafu chiitiin afaan oromoodhaan maal jedhama garuu afaan oromoon isaa akkoo namatti hin tolu Por Monsanto. Kana fa marifa sa fayyadamana. Cheat. Amari afan Ingilifa sa fayyadam. Amarifisa akkamida. Amarifisa? Maala fa amarifisa maal jedhama. Kanaaf namti dayuus nu kun jechuudha. Tokkoffaa ilaaltanitti yoo ta'e akka namni wanti yaarratti amantaadhaan ishee irratti ka'u haasawaan isaa jechuudha. Sila seevi godhe hindaam isa waan gola keessatti haasa'an waan tokko isa yoo wal arrabsanii rulee ta'e fakkeenyaaf namni yeroo walitti bu'oo yeroo wal lolu waan baay'ee waliin jedhe wal arrabsuu danda'a amantaadhaan illee wal arrabsuu danda'a amantaa garaagaraa waan ta'eef kuni mana keessatti waan ta'amedha waan waliin jedhame waan wal lolamedha as yoo bahamu garuu akka achi bahetti haasa'amuu qabu maaliif hawaasni kuni amantaa kana hin jaallata eenyullee amantaa isaa hin jaallata waan gola keessatti jedhame immoo as fidanii hawaasa irratti akkanatti haasa'uun sirrii miti kun immoo gurbichi faayidaa hin qabu beekumsa hin qabu dayyuusa wayiiti durumayyuu laal maallaqa ishii jedhi famasummaa ishii jedhi ishee irratti hirkatee mucaa waan tokko hin beekne ofii sobee ani waggaan koo 22 dha namni hamma kana gahu dayyuusin jechuudha ammallee engadallee keessanitu waggaan koo 22 dha ana wafan beekaadha jaarsa amma kana gahu manguddoon kan ta'u waggaa 22 taasisa jammaru na isheen immoo bishina dhabuushi bakka ijoollummaa ishiitti fayyadamee irratti famasii ajaa'ibaa ta'e mucaarratti mucaani kan ishee fammasiisee waan ishee rageedha rakkoo ishee ragahee haala dhufaatii ishee gara miidiyaa akkaataa isheetti dhufte rakkoo ishee keessummeessite waan keessa darbitee fi achi immoo akkaataa isheen EBS keessaa baatee gara miidiyaatti dhufte ulaagaan kun hunduu otoo isheen hin barbaadin famasii ishee godhe otoo isheen hin barbaadin akka isheen hojii hojjettu ishee godhe jechuudha bakka inni immoo saayidii kana fayyadameetu malee dhugaa gurbaan kun dubartii dhabe durba dhabe nama dhabe no kana fayyadamee biizinasii barbaade isheetti dhufee laxxafame isheen immoo gaa ijoollee mitiire dhiirri immoo waan jedhe nama amansiisu beektu bakka fayyadamee jechuudha fammasee jechuudha beekamtii argatee jechuudha biizinasii banatee jechuudha amma immoo mana keessatti yeroo walii galuu dadhaban dubartii biraa yeroo inni irratti qabattu dubartii biraa irratti qabatte chiitii na godhe sabooda addaan baanaa yeroo jedhu ofiisa waan biraa haasa'e akka namni amantaadhaan irratti ka'uudha kan inni haasa'e miidiyaa irratti ani amantaan kabajaa hiriyoonni koollee ortodoksiidha ani akkasis hin jenne waa inni si'iliitti sagaddu isin jedhee kana irratti wal dhabne jedhes miti nun amantaa irratti wal hin dhabne asa general yaani shimaani amantaa irratti wal hin dhabne narratti deeme qumaar dubartii chiitii irratti godhe narratti godhe kanaaf addaan baanee
uummanni na hubadhaa itti dhugumayyuu otoo isheen na hubadhaa hin jennellee namni sammuu qaba namni falmaa fiira argitanii kaleessa laayif innaa seenan kiidiin intala jiijii fi intalittiin sun akkatti kiidiin sun akkatti isa gaafatte akkamitti uummata isheerratti kaasuuf jettee ortodoksii isheerratti kaasuuf jetteetu kanate akkan haasofte osoma kana haasoftaniitu ta'e mana keessatti akkana jedhameera ta'e miidiyaa irratti akkamitti akkas sanuu nan jaalladha jedha bara amantaashii yoo hin jijjiirtite nan naafaa deebitu nan jaalladha ammallee baay'een jaalladha akkamitti saaxilee ka'eemu akka uummanni ortodoksii kun irratti ka'u godhee ka'eemu waa'ee amantaati yeroo namni tuqamu yeroo amantaan gidduu jiraatu uummanni faana ka'a maaliif amanticha kan uummataa waan ta'eef jechuudha kana kanallee to cover isheen godhin otoo save isheen godhin nan jaalladha hin jedhama kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa mucatti kana deebisee kuffisuu akka inni barbaade isarraa hubatama jechuudha akka inni rakkoo wayii keessa isa gashu jechuudha akka namni fudhatama ishee dhabsiisu fakkeenyaaf mucaan kun hojii hojjetti hojii biizinasii hojjetti hojii biizinasii yeroo hojjettu immoo kan amantaa eebeluu hin jettu kan gosa eebeluu hin jettu hin hojjetti bakka kanuma sabaaf sablammii hojjetti kan abbaa amantaa fedhee hojjetti hojii dhagaa kun kanaafu inni akka inni itti interview kenne suni yeroo amma si'ilitti sagaddu siin jedhamu siin dabbaru siin jibbisiisu jedhe interview isaa keessatti jechuudha kanaaf namni immoo dubbii kaasuudhaaf jechuma kana tokko yeroo darbee indaalk komantiidhaan maal barreesse jedhaniitu kan irratti ka'an waan gosa kana fakkaatudha baay'ee jechuma tokko baay'ee irratti ka'amee irratti akkamitti akka dhaabbatellee hin beeku jechuudha kanaaf namni illee itoo hin hubanne ta'e jechisaa kun akka inni tonkoliidhaaf haasa'aa jiru namni itoo hin hubanne ta'e mucaa kana irratti ka'achuudha dhugaa waaqa sirriitti irratti ka'u jechuudha baay'ee rakkoo keessa ishee gashu waa'een amantaa immoo akkamitti akka rakkisaa ta'e biyya kana keessatti hin beektu otoo wayitii namni amantaa walii hin kabaja amantaadhaan wal tuquun hin barbaachisu abbaan fedhe waan barbaadetti amanuu mirga isaati naa ta'a kan jedhe kan isa baasaa kun ana fayyisa kan jedhe waan fedhe ofiisaallee uummatetti itti sagadu mirga akka qabu beekamaadha biyya keenya keessatti ebeluu jedhame wanti nama tuqamu hin jiruna wanti yaan immoo hamma kanatti waan amantaa kabajuu dadhabdee akkana arrabsitullee miti ituma wayitii akka inni ortodoksii ta'e protestaantii ta'e dura wal beeku sirriitti wal beekanii adeemaniiru amma immoo as bahee isheen amma humaa waliin hin qabnu uummatatti yeroo beeksisu promoshiniidha ture ammas humaa walitti hin qabnu jedhee tanan beeksisaa jennaan ofii tonkolii akkana narratti yaade jettee uummatatti iyyannoo ishii dhiyeeffattetti jechuudha anallee baay'ee na gaddisiiste mucattiin ammallee akka ishee wallaalummaa qabduuf ijoollummaa qabdu sirriitti irraa beekamaa jechuudha hin beektu humaayyuu na haalumti haasaa ishiillee qaqqaaneffachaa turte kanuma chiitii kanayyuu dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee salphatte na otoo dubartii cimtuu taate dubartii umuriidhaan bishaatte taate akkamitti akka ofirraa difeensi gootuuf akkamitti akka isallee gadi xiqqeessuu dandeessu dubbattee silaa hin beekti turte garuu ijoollummaa qabdi nama gaddisiisa garuu